haga amma beeta matakiya gara keessatti ol baaseen dubbadhu malee tasuma ammoo wanni rakkoon tokko jiru waa'ee maatillee hin dubbatu namni birallee sitti hin dubbatu ana gamma bara aqaaqii jiraadhe kanatti gaafu guutamaan gaafa tokko dhufee as keessatti akka abbaa kiyyatti dhufee na laalaa tiin abdii ofirraa qaba hin beekaa akkasuma eegaa ture jechuudha gaafuun eegaa tapha tokko raggaan billifaa godhaa yoo an tapha kana moo maybe next month abbaan kiyya dhufee na laala waan jedhu hawwii qaba because school lunch yoo seente akka biraatti ilaalan ta'u sunniin ijoollee hiyyeessatti ijoollee maatiin qabne ijoollee orfaan jedhanii waan laalamuuf so we have to skip lunch nyaatu ordinary illee nyaatu jechuudha yoo saahiba gaarii qabaattee akkasii nyaachisan argite waliin nyaatta yoo hin jiraanne akkasumatti odoma ganamarraa haga galgala gaduma laalta balbala gaafa sammeeta gaafa maatiin dhufu gaduma laalta warri kiyya naa dhufanii jettee nama tokkoon argitu so beela saniin faa dabarsita akkasii sun dhiibbaa guddaa jechuu bara bararraa ganna shan akkasii baradhe Ayume kakotame kakatokana biti damne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakkange natayo sani digambam nagumasani Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne barinjiru kakkagenna sabi gabrome jiratu Oromiyaaf jenne Tarregalle akatonu lukuste na waregantu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne